Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa afaan qulqulloota harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa yeroo hundumaa waa'ee cubbuu keenyaadhaaf mirga ilma ishee dhaabbachuudhaan kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa qulqulloota harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galanni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa lammaffaa eegallee akka jirru ni yaadatama. Boqonnaan lammaffaa hundeewwan hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun egaan abboommota Waaqayyoo kutaa lammaffaa jala abboommota Waaqayyoo kurnan isaanii warreen kakuu moofaa karaa Musee saboota Israa'el warreen fooniidhaaf yeroo sana kan kennaman arramoo Israa'el warreen lubbuu kan jedhamnu kitaaba qulqulluu irratti kan argannu nuuf kan kenname jechuudha. Abboommii amma ja'affaatti kanneen tarreeffaman barannee abboommii torbaffaa guyyaarraa akka barannu waadaa waliigallee akka adda baaniin ni yaadatama. Egaan guyyaa darbee abboommii ja'affaatiin kan baranne hin ejjiin kan jedhudha. Ejjegaa cubbuu hunda keessaatu keessumattuu addatti akka inni ilaalamu ilaallee turre namni cubbuuwwan warreen kaan hojjetu qaama isaarratti miti kan dalagu. Ejji garuu kana hundumaarraatu namni mana qulqullummaa Waaqayyoo jedhamuudhaan Waaqayyo gooftaan keenya dhiiga isaa qulqulluudhaan kan bite foon mataa isaarratti cubbuu raawwata waan ta'eedhaaf cubbuun kun yeroo raawwatamu jalqaba namni mataa isaarratti raawwata. Lammaffaa immoo obboleettii isaarratti yookiin immoo obboleessa isheerratti kan raawwattu. Kan sadaffaa immoo mana qulqullummaa Waaqayyoo waan ta'eedhaaf namichi Waaqayyootti cubbuu raawwachuu jechuudha. Kanaafuu isaan kana sadan sirriitti achi keessaatu adda baasnee beekuun barbaachisaadha. Har'a immoo abboommii torbaffaa kan ta'u egaa hinatiin kan jedhu seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 15 kan argannu isaa kan barannudha kan ta'u jechuudha. Egaan abboommiin torbaffaa hinatiin jechuudhaan Waaqayyo gooftaan keenya abboommota kurnan laata keessaa torbaffaatti caqaseera. Abboommiin kun kennamuun maaliif barbaachise kan jennu yeroo ilaallu Waaqayyo callisee toomita abboommii kana kan laateef abboommiin kun osoo hin kennamin dursee hanni jiraachuu isaayyuu Waaqayyo hanna nuumne garuu namni mataa isaatii hanna barbaadee baasee hanni baay'ee raawwatamaa tureera. Fakkeenyaaf Addaam abbaa keenyaa yoo fudhanne Addaam kan isaaf hin kennamne mukittii gannataa sana maal taasise ture? Hewaan harka isheetiin deebitee hattee kuttee kan isaanii kan hin taane kan Waaqayyoo kan taate fudhataniiru. Sanarraa ka'uudhaan ijoolleewwan isaanii abboonni kee jechuudha baay'ooliin hanna raawwachaa turan. Kanadha Waaqayyo maal jedhe hinatiin jechuudhaan waggoota baay'ee booda yeroo seerri kennamu karaa Musee seera hinatiin jettu kana laateera jechuudha. Kaayyoon abboommii kana namni tokko qabeenyaa qaama biraa kan ta'e yookiin qabeenyaa obboleettisaa yookiin qabeenyaa obboleessaa yookiin immoo qabeenyaa firasaasaa ta'u kan barbaade haala adda addaatiin akka inni hin fudhannee fi akkasumas kan mataasaa akka inni hin taasifanne kan dhorkudha. Kanaaf kan namaa fudhachuun abboommii kana kaayyoo abboommii kanaa cabsuudha jechuudha. Abboommii Waaqayyoo cabsuudha jechuudha kan namaa kan ta'e fudhannee kan itti fayyadamnu yoo ta'e. Hanna jechuun maal jechuudha? Hinatiin jechuu kan jettu ilaaluutu keenyaan dura hanna jechuun maal jechuudha kan jedhu beekuun nurraatu eegama. Hanna jechuun qabeenyaa nama biraa fudhachuu. Kallattiimaan kan nama biraa kan ta'e qarshiisaa ta'uu qabeenyaawwan gosa adda addaas haa ta'u kana fudhachuu yommuu ta'u haalli fudhannaa isaa garuu adda addadha. Abbaan isaa osoo hin beekiin fudhachuu ni danda'ama. Humnaan sodaachisuudhaan fudhachuu ni danda'ama. Yookiin immoo sossobuudhaan fudhachuu ni danda'ama. Fokkeessuudhaan fudhachuu ni danda'ama. Gubboo adda addaa karaa adda addaatiin fudhachuu ni danda'ama. Isaan kun hundumtuu gosoota hannaa ta'anii karaawwan adda addaa kanneen raawwataman gara fuulduraatti kan ilaallu karaa hanni raawwatamudha jechuudha. Qarshiisaa ta'uu qabeenyaa nama kan biraa jechuudha. Yookiin qarshiisaa yookiin qabeenyaasaa kan obboleessa keenyaa kan ta'e tokko haala kanaan fudhachuun obboleessa ofirratti cubbuu guddaa raawwachuudha jechuudha. Cubbuu guddaa
obboleessa ofirratti raawwachuu taachuudha. Abboommiin torbaffaa kunis immoo cubbuuwwan akka kanaa yookiin immoo gocha kana kan dhorkudha. Namni gocha akkasii kana raawwatu immoo kan jalqabaa mataa isaa irratti badiisa guddaa kan fidudha. Guyyaa har'aa kakuu haaraa keessatti cubbuu baay'ee raawwachaa kan jiraannu garuu cubbuu keenyaaf adabbii yeroo dhiyootti kan taatu tasa kan hin arganneef barichi bara araaraa waan ta'eefidha. Garuu dudduuba deebinee bara kakuu moofaa keessaa yoo ilaalle namoonni hanna raawwatan yeroo adda addaatti dha'ichi guddaan isaa akka gaate kitaabni qulqulluutti hima. Fakkeenyaaf kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 1 hanga 26tti yeroo ilaallu maal ture? Namichi Akaan jedhamu tokko gatii eenyu fudhachuun akka isaaniif hin eeyyamne tokko maal taasisee ture? Fudhateetu mana isaa dhoskatee ture. Kanaafuu gaafa barbaadamu mana isaatti argame. Yeroo kana Iyyaasuun akkasumas saboonni isaa maal taasisanii? Namichi kun gatii fudhate sana wajjirraan mana isaa isas dabalatee akka inni walitti gubamu taasifameera jechuudha. Kitaabni qulqulluun nutti hima kana kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 1 hanga 26 dubbisne ni arganna. Amma kanaatti jechaadha hanna namni raawwatu adabbii amma kana argataa turedha. Kan lammaffaas immoo dabarree bara Eeliyaas faa keessa yoo ilaalle Akaab kan ture mootiin tokko maal taasisetu ture? Haati manaasaa lafa Naabutee jalaa akka fuudhamee namicha kanaaf kennamuudhaaf mala adda addaa raawwachuudhaan maal taasisee turte? Naabutee kan jedhamu namni Waaqayyoo kun akka inni ajjeefamuudhaaf taasiseetti. Kana booda namicha kana ajjeesuudhaan lafti isaa jalaa fuudhamee Akaab kan jedhame kanaadhaaf kenname. Kana booda kallattii maan Waaqayyoo maal taasiseera? Dhiigni Naabutee bakka dhangala'etti dhiigni haadha manaa Akaab maqaan ishee Elzaabel kan jedhamu achumatti dhangala'uu danda'eera jechuudha. Kanaaf hanni cubbuuwwan gosa tokkoon kan raawwatamu ta'e garuu amma kanaatti immoo adabbiinsaa kan ta'uudha jechuudha. Guyyaa irraa immoo adabbiinsaa maal gara fuuldaatti kan ilaaluudha kan ta'u hamma kanaattidha jechuudha. Kakuu moofaa keessatti hanni yeroo raawwatamu Waaqayyo kallattii maan adabbii amma kanaa akka inni isaanitti dhufuudhaaf seera isaaniif kennamee ittiin jiraatamaa tureera jechuudha. Egaan hanni kanadha yoo ta'e gosoonni hannaa jennee yeroo ilaallu immoo gosoonni hannaa kallattii bakka lamatti qoodamu. Hanni gosti lamatu jira. Kan jalqabaa nama hatuudha. Obboleessa ofii jechuudha. Nama hatuu. Kan lammaffaa immoo uumaa ofii hatu Waaqayyoon hatu jechuudha. Nama hatuu yeroo jennu namni qabeenyaa kan isaa kan hin taane kan nama biraa kan obboleessa isaa yookiin immoo kan obboleettii isaa karaawwan adda addaa karaa jalqaba kaasuudhaaf yaadne sanaan fudhachuudhaan kan isaa kan taasifatu yoo ta'e maal jedhama? Nama hateeraa jechuudha. Karaa adda addaatiin fudhachuutiin kan isaa kan hin taane kan namaa jechuudha. Kan isaa yeroo inni taasifatu hanna raawwateedha. Hanni kun immoo akkamii? Hanna namarratti raawwatame yookiin immoo nama hatuu jechuudhaan kan ibsamudha jechaadha. Kitaabni qulqulluun nama hatuu kana osoo hin taane kan keenyallee dabarsee namaaf kennuu akka qabnu sirriitti kan nutti dubbatudha. Dabarsine jechuudha kan keenya namaaf kennuu akka qabnudha malee hatuu akka qabnu nuti kan nutti himu. Kana immoo qulqullichi Yohaannis Cuubbaan barsiisonni warreen qaraxa kutaa turaniif akkasumas hojjettoota mana mootummaa Roomaa warreen turaniif barumsa kenna keessaa kallattiimaan kan argannudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 10 amma 14 yoo dubbisne barreeffamee ni jira. Maal jedha? Uffata lama kan qabu kan hin qabneef haa qoodu. Nyaata kan qabus immoo akkasumas hin qabneef maal taasisu haa qoodu jechuudhaan barreesseera. Akkasumas warreen qaraxa kutaniidhaaf immoo kan isin fayyadame olis immoo hin fudhatinaa jechuun dubbateera. Maaliif? Kun hundumtuu nama hatuudha waanta ta'eedhaaf. Dabaree nama hatu kana caalaatti iyyuu kan qabnurraa kan keenya kan ta'e nama biraadhaaf qooduu amma qabnuttidha kitaabni qulqulluun kan dubbatu jechuudha. Kanaaf kiristaanni nama hatuu hin qabu jechuudha. Hanni gosi lammaffaa immoo Waaqayyoon hatuu kan jedhudha. Egaan Waaqayyoon hatuu jechuun baay'ee kan namatti dhaga'amu jalaa ba'uun kan hin danda'amne yeroo kamuu taanaan namni sammuu isaa keessaa baduu kan hin danda'e jechuudha. Waaqayyoon hatuun ni jira. Yeroo baay'ee kan hubannu baay'ooliin keenya Waaqayyoon hatuu jechuun Waaqayyo kan inni nuuf kenne keessaa deebisnee Waaqayyoof kan hin kenninu yoo ta'edha. Waaqayyoon hanneera kan jedhamu. Waaqayyo guyyaa nuuf laateera, yeroo nuuf laateera, ji'oota nuuf laateera, dabarsee qabeenyaa kan isaa kan ta'e wanta baay'ee nuuf laateera. Kana hundumaa keessaatu deebisnee 10 keessaa lakkoofnee tokko kan hin laannu yoo ta'e. Dabarrees immoo isaan kun kurnoo jedhamu. Lammaffaa irratti immoo hangafoota kanneen ta'an Waaqayyoof kan hin galchinu yoo ta'e Waaqayyoon hanneerra jechuudha. Waaqayyoon hanneerra barumsoonni kun gara fuulduraatti jireenya gaarii kiristaanummaa kanaan kan itti fufan waan ta'aniif waa'ee kurnoo, waa'ee hangafootaa boqonnaawwan gara fuulduraatti waan argannuuf asitti bal'inaan kaasuun hin barbaachisu. Garuu kallattiimaan isaan kana Waaqayyoodhaaf kan hin galchine maal taasiseera? Waaqayyoon hateera jechuudha. Waaqayyoon hateera. Kun immoo fuulaa fuulatti Waaqayyo karaa raajota isaa akka dubbachaa jiru kitaabni qulqulluun nutti dubbata.
Fakkeenyaaf raajii Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 7 amma 12 yoo ilaalle waaqayyo akkas jechuun dubbateera maal jedha namni waaqayyoon ni hataa namni waaqayyoon ni hataa isin garuu naattaniittu isinis kan si hanne akkamitti dhanaan jettu kan naattan immoo kornoof hangafootaanidha isin uummanni kun hundumtuu naattaniittu waan taataniif abaaramoo taatu jechuudhaan dubbateera waaqayyo kanaafuu kornoo kan hin kaffallee akkasumas immoo hangafoota kanneen ta'a waaqayyoof kan hin galchine maal ta'e jechuudha hateera jechuudha waaqayyo hateera kun immoo qabeenyaa keenyaan kan jalqabu miti kan jalqabaa yeroo keenya kennuudha sa'aatii 24 kan qabnu yoo ta'e kana keessaa lakkoofne sa'aatiin 10 keessaa tokko kan waaqayyooti beeka guyyoonnis akkuma kanaati darbees immoo kana mataa keenya jalqaba yeroo keenya yoo waaqayyoof laanne deebinee qabeenyaa laachuu waan tan cimneef kanneen kana kan raawwannu yoo ta'e hanna waaqayyo kana jalaa baanee irraa jechuudha garuu faallaa kana kan raawwannu yoo ta'e immoo waaqayyoon hataa jirra jechuudha kanaafuu hanni gosa lammaffaa kun waaqayyoon hatuu kan jedhu haala kanaatiin kan ibsamudha kan itti aanu immoo karaalee ittiin hanni ittiin raawwataman muraasni isaanii jiru baay'een isaanii ni beekna garuu yaadachumaaf wal yaadachiisuudhaaf jecha kan ta'u karaawwan muraasni asitti ibsamaniiru isaan kana qofaa haa ilaallu kan jalqabaa butuudhaan hanni ni raawwatama butii jechuudha nama butuun ni jira qabeenyaa namaa butuun ni jira kan keenya kan hin taane haala kanaan kan fudhannu yoo ta'e maal taasisna jechuudha hanna raawwanne jechuudha salphaadhumatti maqaa biraatti laachuudhaan hanna raawwachuu kan lammaffaa immoo dhoksanii fudhachuu dhoksanii fudhachuun immoo osoo iji namaa hin argin ija namichaa fakkeenyaaf dukkana daawoo taasifachuudhaan akkasumas immoo haalota hannaaf mijatoo ta'an kanneen adda addaa daawoo taasifachuudhaan qabeenyaa nama tokko jalaa fudhannee kan keenya kan taasifannu yoo ta'e inni kun dhoskaadhaan fudhachuu jedhama dabalees immoo guyyaa har'aa namoonni baay'een kan raawwatan gubboo kennuun mataansaa fudhachuu osoo hin taane kennuun mataansaa maal hannadha dabaleessa fudhatuufis immoo akkuma kana hannadha ija namaa daawoo jalaa dhokachuudhaan wantoota adda addaa daawoo taasifachuudhaan kan raawwatamu jechuudhaan isaan kun as jalatti ni ramadamu kan biraan immoo sossobuudhaan fudhachuu akkasumas immoo fokkeessuudhaan fudhachuu egaan hanni gosa akkasii yeroo baay'ee bakka daldalaatti gabaawwan adda addaa keessatti kan mul'atu yoo ta'e fakkeenyaaf meeshaawwan tokko kan biraadhaan fokkeessanii gurgurachuu inni sirriin osoo jiru isa sirrii fokkeessuudhaan immoo oomishanii baasuudhaan akka sanaatti gurgurachuudha inni kun hanna kan jalqabaati kan lammaffaa immoo waan tokkotti wanta biraa dabaluudhaan isa sirrii kan ta'etti isa kan fakkaatu bifaan itti dabaluudhaan itti naquutiin wal fokkeessuudhaan gurgurachuudha fakkeenyaaf dhadhaatti muuzii dabaluu yoo fudhanne inni akkasii kun fokkeessanii warreen gurguran hanna raawwachaa kan jiran jechuudha asirratti hammatamuu ni danda'a akkasumallee bakka hojjennutti sa'aatii hojii keenyaa kan hin kabaju yoo taane maal taasisaa jirra fokkeessinee jiraachaa jirra jechuudha hojii kan hojjennu fakkaanne garuu hojjechaa kan hin jiraanne kana taasisuudhaan immoo kan nyaachaa jirru hojii hojjennutti immoo kabaja kennuu dhiisuu isaan kun hundumtuu fokkeessuudhaan kanneen raawwataman waan ta'aniif gosoota hannaa keessaa akka tokkotti ilaalamuu ni danda'u akkuma kanaa immoo sossobuudhaan kan jedhamu immoo maalla meeshaa namoota biroo fakkeenyaaf beekumsaan kanneen nuun gad ta'an darbanis immoo dandeettiidhaan kanneen nuun gad ta'uu danda'an sossobuudhaan irraa fudhachuu siif hin barbaachisu kun anaaf naa ta'a jechuudhaan wanta akkasii kan raawwatamu yoo ta'e inni kun sossobuudhaan hanna raawwatamudha jechuudha isaan kun hundumtuu bakka tokkotti gosoota karaawwan hanni raawwatamu jechuudhaan tarreeffamuu danda'u kan biraan immoo kanneen hataniif haala warreen mijeessan isaan kunis hattootadha namni biraan akka hatuuf jechuudha tarii dudduubaan humna ta'uudhaan deemii hatii wanta akkasii siif hin taasisaa yoo fidde bakka gashattu ni qabaatta hattee gaafa dhuftu bakka lokannaa ni qabda jechuudha kanneen haala mijeessan jechuudha isaan kun hundumtuu namicha hate sana dhoskuutiin qabeenyaa inni hatee fide irraa fuudhuudhaan kaa'uutiin yookiin itti fayyadamuudhaan yookiin gurguruudhaaf gorsaa fi haalota mijaawoo akka inni ittiin hatuu danda'uuf kanneen isaaf kennan kun hundumtuu bakka tokkotti maal jedhamu haala mijeessitoota kan jedhamu isaan kun namicha hatu sana wajjirraan tokkumadha hojiin isaanii isaatu sana waliin tokkodha maaliif inni hatu sun humni isaa maalla namoota kana dudduubaan isaan kana wanta qabuuf bakka itti dhokatu wanta qabuudhaaf maal taasisa deemee hanna raawwataa jechuudha kanaafuu adabbiin namoota kana jarreen kana gosuma tokkodha kan ta'u jechuudha kan biraan immoo gosni ejjaa karaa afuuraallee yoo ilaalle wantoonni baay'een ni jiraatu namoonni baay'een sagalee waaqayyoo suma barsiisanii utuma dubbatanii immoo deebanii qabeenyaa namoota amantootaa immoo maal taasisu faayidaa dhuunfaa isaaniidhaaf kan itti fayyadaman inni kunis
osoo beekanii osoo barsiisanii maal taasisuudha hatuudha jechuudha. Kanaafuu isaan kun hundumtuu akka gabaabinaatti kan kaasan yoo ta'e illee gosoonni hannaa karaawwan adda addaadhaan yeroo har'aa immoo baay'ee bal'atanii raawwatamaa kan jiran waan ta'eedhaaf walumaa galatti kan keenya kan hin taane qabeenyaa nama tokkoo haala sirrii hin taaneen fudhannee kan itti fayyadamnu yoo taane hanna raawwachaa jirra jechuudha. Dabalataanis immoo kan Waaqayyoo yeroowwan Waaqayyo nuuf laate qabeenyaan ni laate kun hundumtuu deebi'ee Waaqayyoof keessaan kennamu taanaan hanni raawwatamaa jira jechuudha. Kanaaf walitti qabnee gaafa laallu kanarraa maalaa barannuudha abboommii torbeeffaa kanarraati. Hinatiin kan jedhame kanarraati maalaa barannu kan jedhu yoo ilaallu karaa qabeenyaa yeroo laallu Waaqayyo nama tokkotti qabeenyaa inni kennu kan namichaa qofa miti. Namni qabeenyaa baay'ee qabaachuu danda'a. Qabeenyaan sun kan namichaa qofa miti. Namoonni Waaqayyo karaa namicha sana namoota baay'eedhaaf kennuu danda'a. Fakkeenyaaf haa ilaallutti kadhannaa guyyaa hundumaa kadhannu irratti kan nuuf ga'u buddeena keenya har'aa nuuf kenne jennee yeroo kadhannu maal jennee kadhanna namoota baay'ee bakka bu'uudhaan kan kadhannu malee kan dhuunfaa keenyaa miti kadhannu. Kanaafuu buddeenna keenya jiru kan ee'uudha kan nama hundumaadha jechuudha. Nuuf kenni jechaa wanta jedhuudhaaf qofaa keenya dhaabbannee kadhannullee naaf kenni jedhee kan kadhatan jiru. Hundumtuu nuuf kennachuudhaan akka namoota gamtaatti kadhataa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo karaa nama tokkoo kan kennu sun namichi maal taasisuu qaba kan isaaf ga'u irraa fayyadamuudhaan kan biraa immoo dabarsee obboleessaadhaaf kennuu qaba jechuudha. Kun dirqamadha. Kanaafuu kanarraa ol ta'an ammas maal ta'an irraa hataa jirra jechuudha. Hataa wanta jedhuudhaaf kan jalqabaa qabeenyaa keenya irraa jalqabnu kana raawwachuun namarraatu kan eegamudha. Kiristaanni immoo ni kenna malee hin fudhatu. Ni kenna hin fudhatu. Hanna fudhachuun namni fedhaan kennu jiraachuu danda'a. Garuu hannaan dhoksuudhaan kan fudhatu jalqaba isaa kiristaana miti. Kiristaanni maal taasisaa kana ni kenna malee ni hatu. Kitaabni qulqulluunis akkasuma jedha. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 35 yoo ilaalle kan fudhatu caalaa kan kennutu eebbifamaadha. Kan kennutu eebbifama malee kan fudhatu eebbifamaam jechaadha. Kanaafuu boqonnaa kana yookiin abboommii kana yeroo ilaallu tarii beeknees haa ta'u akkasumas immoo osoo hin beekiin wantoota akkasii kana raawwannee kan jirru yoo ta'e Waaqayyoon ifama gaafachuun barbaachisaadha. Dabarlees immoo namatti raawwanneef illee beenyaa kaffaluun barbaachisaadha. Kunis immoo gara seensa gaabbiitti kan nu geessu gaabbii kanaan immoo Waaqayyo hojjaan tokko waan taanuudhaaf gammachuun samii irratti illee ergamoota Waaqayyo biratti illee osoo hin hafiin kan nuuf taasifamudha jechuudha. Namichi tokko ni jira kitaaba qulqulluurraa Zakkiyoos hanna kanaadha. Hojii mootummaa jedhamee maqaa kennameefi garuu sana keessa galuudhaan wanta sarraan eegamne dabarsuudhaan wanta baay'ee raawwachaa kan ture. Yeroo sanatti namoonni cubbama warreen qaraxa kutan jechuudhaan kan itti ilaalan gooftaan keenya garuu mana isaa seenuudhaan guyyaa sanatti fayyinni taasifameef maal ta'e ture gaabbii galuudhaan maqaan fokkisaa kun irraa ka'uudhaan nama qajeelaa ta'uu danda'eera jechuudha. Kanaaf gaabbii wanta raawwanne wanta hin qabneef gaabbiidhaan deebi'uun ni danda'ama. Walumaa galatti abboommii Waaqayyoo kana kan hin eegnu yoo taane kanneen biraa raawwannee kana kan hambisnullee yoo taane kun jaalala kan jedhu gara fuuldaatti kan ilaallu wanta cabsuudhaaf namni jaalala hin qabne immoo mootummaa Waaqayyoo galuu hin danda'u. Kanaafuu Waaqayyoon kan jaallannu yoo taane maal taasisuu qabna? Abboommii Waaqayyoo eeguu qabna jechuudha. Osoo abboommii Waaqayyoon eegin arraba qofaadhaan jaalala ibsuu waan hin dandeenyeef. Kanaafuu Waaqayyo kan nutti kenne abboommii jaalalaa abboommii nuti mootummaa isaa gara fuuldaatti jiraannuuf qajeelummaadhaan akka ittiin jiraannuuf malee ba'aan akka hin taane beekne yeroo hundumaa abboommii Waaqayyoodhaaf bakka laachuun nurraatu eegama jechuudha. Abboommii torbaffaa asuma irratti goolabna. Kutaattaanuun abboommii 8ffaa hin hawwiin kan jedhuun kan deebinudha kan ta'u. Abbaa sagarichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.